عليه صلاة وسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تبوليوان كيا غيرين نما قراتي قرأتنا هدو اتياده قرأة يرو مراس غرو يو توري بكتنا بوته إسان أرغن يوكا تليجرام الرتي برتا يوكا فيسبوك الرتي برتا يوكا يوتيوب الرتي قرأة يوكا ني واتساب الرتي قرأة غري أدى سيني چنقمي غري شان غري جها غري قران غري لب سيني عمرين إسدوميتنين أوليغا دي فيغا garuu yeroo muraasa yookaan waggaa takka waggaa lama waggaa sadi booda bakka tana bu'ee isaan argan maaltu akkasitti dhaba isa godheetiniin isa balleessee jenneetiniin yoo duuba deemneetiniin qorannu seenaa isaa fakkaattu seenaa wahii qaraane seenaan suni maal jetti waan ajaa'ibaati nam tokko عالم قدّا شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد إساتويو سينا كان نهيمه نمتكو شيكا إساء الرابرة تجدن بغداد علماء نقول قدّام بغداد ينجرى در عالم كان بردك الرابرة برتي غافا كاني الراحفة إن الراحفة جنان شيكي تشتابين مچكانا مالته جديتنين غافت نغايا قبا أكغاري جرى jedhani itti himan eessa jira jedhee gaafatee bootaa inni jiru itti himanii ka'ee itti dhaqee maal taate abboo nagaa qabda akkam maaltu darsii irraa si hambisee qaraatii irraa maa haftee jedheeni gaafate jechuudha sheekichi kuni nama kana yoo inni gaafatu waan ajaa'ibaa jedheen namichaan yaa sheek wanni ani sibira dhufeetiin sirraa qara'uuf jaannata seenuufi jaannatatti argadhe kanaaf gartee sitti dhufuu dhabee jaannata seenee jedheen akkamitti jaannata seente badabboo jedhee gaafate galgala malaayikaan na dhufe naan deeme halkan jaannata keessa waliin bullee ganama dachaanaa jedhee itti hime sheekichatti yoo inni itti hime sheekichi kalaas edana sime waliin bulee jaannata sa wajjiin dhayidhee wajjin keessa bullu malee jedheeni sheekichi biratti hafe galgalli yeroon hin gahee namichaan jara fuudheetiin jaannata fiduni dhufe yoo inni isaan kayanillee isin biraan hafu jedheen sheekichi jaannata seenu malee hayyee deem kaan waliin jedheeni sheekichallee fuudhee namichaan kan inni malaayikaa jedhuun sun fuudhee waliin deemanii jaannata seensise halkan laga wahii laga ajaa'ibaa gubbaa fidee laga masnoo laga ajaa'ibaa laga ashaakiltiin adda addaa kuduraa fi muduraan adda addaa wanni ijaan laalan nama gammachiisu fidee akkasitti laga gubbaa kaahee biraa tare jarri gammadaa bulanii laalaa bulanii mirqaanaa bulanii akka gaarii do'ataatiin hin bulan ganama yeroon inni biyyatti deebisuun geette namichaan ni dhufee kaan dachaanaa jedheen sheekichi maal jedheen an hin deebi'u jaannata wanni hin barbaaduuf abad keessa taa'uufi malee keessaa galuufi miti hin deemuun keessaa jaannata jedheen kadhatee hin dadhabee namichaan dhufe sun sheekicha dhiitoo itti naqee aaree biraa tare jarattii gateetiniin yoo ganama lafti bariitu eessa jiran jarri zubaalaa yookaan bootaa warri Bagdaad qoshaashaa itti darbu bootaa maal jedhaniin ka amma qoshaashaa adda addaa itti darban kana bakka qoshaashaa itti darban waan balfa adda addaa itti darban warri Bagdaad itti haru achi keessa fidee achi ta'e itti gatee biraa tare eenyu inni beeytu shayxaana sheekichi yaa abboo jedheen adaa shayxaana sitti taphateetiniin zubaalaa warra Bagdaad keessatti fidee asteetti jaannata jedheetiniin sitti taphataa jira umriin si haadhumu ka'e jedheeni achi teessanii kaaseetiniin galche nama garii shayxaanni akkasitti taphata waan jabaa qara'e ufsihee caalima ufsihee
waan ofii uf dandaheetiin namarraa duroomi ufsihee manatti gala yoo saba jedhu salaatuma takka yoo dagate ahkaama daguu salaataa akkatti baafatu hin beeku ahkaamnu man gabaabdu yoo isa dhibide akkatti baafatu hin beeku namni gariin arra WhatsApp man sheeka ufseya dhugaadha namni waa baratillee numa jira waa barattee uf fayyaduu fi ani sheeka jettee ofitti amanteetiin jechuun garagara ilmiin ka ittiin baratan sheeka jala taa'aniiti qaamaan sheeka bira dhaqanii irraa barataniiti itti rakkatanii itti beelanii itti qamaacanii akkasitti ilmi baratan malee qilleensummaan maqxaa takkaa lama dhageeffattee sinin sheeka ofsee taate rabbi rahmata si haa godhu qabii qaray maqxaa sanuu mee 5 6 7 8 9 10 irra deebii qaray caalimni akkasitti caalima ta'e Sheek Hussein Fadis sheeka kennaa akkatti nutti himan kitaaba yeroo qaraahisan wa fi riwaayati li Abi Daawud jedhanii qara'an yeroo hedduu sheeka maaliif akkatti riwaayaa Abi Daawud tana wa fi riwaayati li Abi Daawud jechuu kana heddummeessan jennee gaafannaan wayita beelaa qaraane yeroo 30 irra dacha'annaa nu nama lama an 30 irra kaaya inni 30 irra kaaya jedhanii nutti himan 30 beeka 60 nuti odowaan fiine taane yeroo 60 kitaaba irra naqannaa maqxaa tokko sagalee tokko daqiiqaa 5tu isinitti ulfaataa jira daqiiqaa 30 nama ergu jira kanaafuyyuu jajjabaadha warri sagalee tiyatana dhageettan namni WhatsApp nama barsiiftan daqiiqaa 10 olin dabarsinaa isinillee haa namni irraa fayyadamu shayxaanni akkatti taphatee biyya gartee zubaalaatti guuraa jira nagaa rabbi keessa jiraadha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh